Ashamaa harkafuuni akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota Gurraacha Afrikaa. Nagaan kiyya kan jaalalaa fi kan kabajaa lafa jirtanii fi bakka jirtanitti isin bira naaf haa ga'u. Egaan akkuma baratame har'a viidiyoo gabaabaa barumsa qabu tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Viidiyoon kun har'a irra baay'een isaa shamarran irratti xiyyeeffata. Egaan amma xumura viidiyoo keetitti viidiyoo koo laayik gochuudhaan na faana tura. Namni kamiyyuu guutuu miti. Haati manaa dhiironni akka ijoolleeti. Kanaaf akka haadha isaa ta'i dafiitii dhaggeeffadhu garuu suuta dubbadhu. Gonkumaa namaan hin dorgomin. Gonkumaa isa waliinis waliin qixxaatin. Dogoggora kee ta'uu osoo beektuu dhiifama gaafachuuf ariifadhu. Isa wajjin baay'ee hin hinaafin. Kun immoo nagaa sammuu keetiif gaariidha. Yoo barbaadde bilbila isaa mirkaneeffachuu dandeessa. Garuu kun barbaachisaa miti. Yeroo hundaa akka haadha manaatti amanamtuu ta'i. Eeyyama isaa malee fageenya dheeraaf manaa hin bahin. Nyaata inni jaallatu beekuu mirkaneeffadhu. Yoo xiqqaate torbaanitti si'a 2 qopheessi. Maallaqni yoo hayyame. Baajata walitti qabachuuf yaali. Gorsaa isaa ta'i malee qeeqxuu isaa hin ta'in. Haati manaa gargaartuu abbaa manaa ishee akka taate yoomiyyuu hin dagatin. Haadha kee irraa waan gaarii baradhu. Yeroo Waaqayyoo ijoolleedhaan isin eebbise ijoollee keetiif xiyyeeffannoo guddaa hin laatin. Kana jechuun abbaa manaa kee hin dagatin jechuudha. Abbaa manaa keetti kolfuu bari. Yeroo abbaan manaa kee hojii irraa si kuffisu nagaa gaafadhu. Yoo danda'ame hammadhu. Abbaa manaa kee osoo hin nyaatin mana akka hin baane. Kana jechuun hin nyaadhuu fi hin nyaadhu jechuu danda'a. Yeroo abbaan manaa kee aaru dubbii dhiisi. Qulqullina kutaa ciisichaa yeroo hunda taasisi. Gonkumaa uffata siree irra hin kaa'in. Dhiironni tokko tokko wanta sana ni jibbu. Qulqulleettii dubaraa ta'i. Jaalala ammoo sirriitti ilaali. Yeroo hundumaa wanta haati manaa gochuu qabdu hin dagatin. Kana jechuun ati obboleettii isaa miti waan ta'eef. Firoota isaa akka kee kunuunsitutti kunuunsi. Yeroo baay'ee firoonni isaa akkamitti akka jiran gaafadhu. Waliin gara mana amantaa, masjida yookaan gara waldaa kiristaanaa deemi. Gonkumaa abbaa manaa kee yookaan mana kee kan nama biraatiin hin madaalin. Jaalalli ulfina. Jaalalli faashina hin dulloomnee fi faashina yeroon isaa ittiin dabarredha. Seenaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa, walaloo jaalalaa fi akkasuma viidiyoolee garaagaraa argachuudhaaf YouTube chaanaalaa Gurraacha Afrikaa subscribe gochuun akkasuma viidiyoo keenya laayik gochuun dagatinaa isiniin jecha. Viidiyoon keenya kanarraa asuma irratti raawwata. Viidiyoo biraa qabannee amma walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf jiraadha. An Saadaam Ibraahim. Galatooma.